Ganna hedduu booda roobi ammatti gahaadha jedhame godinaalee kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaatti roobus jiraattonni keessumaa hojii qonnaatiin bulan garuu rakkoo keessa jirra jedhu. Obbo Kureessa Mahammad jiraataa godina Booranaa magaalaa Meeggaati. Okaan roobee jira. Warri qonni guddoo nama rakkisee jira. Nami guddoo rakkate wanni guddoo nama rakkisee nami sangaan lafin jiru qotiyoo namirra obbaatee dingaan daraktarii lafaan qotane lafin jiru. Takaan takkee jira. Takaan takkeen kaalleen guyyaa namitti deemchuufaa lafti hin dhoqqoofsi. Nami akka qotiyoo wal xamadee sunii laf qotachuu jirayyuu. Lafa qonnaa hektaara 20 qabaachuu ka dubbatan obbo Kureessaan ammaaf sanyii fi xaa'oo darbees immoo waan ittiin qotatan waan dhabanii fi lafa qaban keessaa hektaara 5 qofaan dursee facaasee jedhu. Eegi hektaara roobee gizee bokkaan roobin taraktaa guyyaa tokko argadhe guyyaa tokko gara jabaadhe ka bokkaan iyyuu roobin beeta sanyii guyyaa tokko tadhe. Eegi sun iyyuu taraktaan takka marree sanyiilee nu dhibbeechus sanyiin xeesii beekta kiiloon tokko firii 110 galtee beekta. Akka malee uummati rakkoo kee jira akka malee rakkoo kee. Tokkaan warri ollaa warri akabaabii nu qotanuu sun iyyuu namni tokko namni dhaala kee buusu jiru akkasii dachee jembeen qotataa kaane dinda duri qotiyoon qotuun kaan wal xamadee wal harkisaa kaanarree xamadaa akka malee rakkoon jirti akka malee rakkoon. Boorana qofaa miti Gujiittis akkasuma bakkeen hongeen miidhaa ture rakkoo wal fakkaatu keessa jiraachuu jiraataan aanaa Gooroo Duulaa maqaan isaanii akka heerimu hin feene takka ni dubbatu. Horiin hin jiru. Kanarraa kan ka'e yoo danda'e qonna aadaa kan duraanii kaan mukaanii yookaan jambee boraanuma fa'aa maqaa qabaa tokkoon taa'uu taa'ee maal argadda kan jedhu irraa kan ka'e qonna harkamaan qotuudha. Jambeen mallaqa guddaa miti jambee guddicha silaa qonnaaf ta'u argamu. Haa ta'u malee muka muree isa kana qarsee fa'a. Na hubattaa miti muka muree qarsee kana fa'aan qotata. Humna namaatiin yaalaa jiranii. Kun amansiisaa miti. Kanaaf rakkoon jiru rakkooleen afaanii himee ibsuu danda'u miti barbaade. Jiraataan aanaa Gooroo Duulaa kun rakkoon nagaa naannoo jirullee qonnaan bultoota kana qonna dhorkeera jechuun dubbatu. Dabalataan. Wanti gargaaramaa irraa hin jiru. Maaliif jettee gaafatti sababa guddaa lama jira. Tokkoffaan haalli nageenyaa kan naannoo san jiru akka haalli qaamotiin mootummaa baadiyyaa keessa deemanii uummata dammaqsanii qonna isaanii kakkaasanii irra gargaaruu fi hin mijaa'u. Inni lammaffaa yeroo qonnaa kan uummati lafa qotu irratti godinoota Boorana Bahaa Boorana Gujii maaliin addaan bitteessanii turan. Kanarraa kan ka'e uummati mormii keessa jira. Osoo mormii keessa hin jiran illee qaamoleen mootummaa bahanii uummataa gargaaruu hin danda'amu. Yaada namaan qabameera. Haalli jiru kan bara waggoota dabree caalaa hammaataa jedhu barbaade. Kanaaf jedhu jiraattonni kun mootummaa fi qaamni dhimmi kun ilaallatu marti nuuf birmachuu qaba jechuun gaafatu. Obbo Abdul Fattah Mahammad Tadii itti aanaa waajjira qonnaa aanaa Dirreeti. Gandii 8 kan qonnaan jiraata. Walumaa galatti hanqinni sanyii hanqinni tiraaktaraa hin jira jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa jechuudha. Qarshii miliyoona 1 fa'aatti godinaatti akka aanaa keenyatti immoo qarshii 4,400 kennee nu akka gartaa harqalleeyyii naannoo keenyatti qotachuu hin dandeenye sanyiin tun ka'aa argata akka inni gartee tiraaktarii gargaaramuu danda'uulee socho'aa jira. Egaa mootummaa silaa hin jira garuu uummati keenya baay'ee waan taateef hanqinni nu jira jechuudha. Biiroon qonnaa Oromiyaa garuu qonnaan bultoonni naannoo hongeen miidhame jiran rooba gannaa kanarraa akka oomisha argatanii fi tumsa garasitti ergee jira jedha. Obbo Bariisoo Faayisaa itti aanaan hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa Booranaa fi Gujii dabalatee bakka hedduutti gargaarsi qonnaaf oolu ergamuu VOA'tti himanii jiran. Ministeera qonnaas dabalannee dhaabbilee adda addaas dabalannee mootummaan naannoos baay'ee wareegama guddaa kenneeti kan deeman yeroo akka biiroo keenyatti immoo kana dandeessinee fakkeenyaaf Booranatti hektaara 1,115 akkas kana marsaa kana amma hojjetamaa jiru waan ta'eef qonni isaanis kana qotatu karoora jirus isa kana uwwisuudhaaf bakka qamadeetti qamadii kaan boloqqee kaan boqqoolloo kaan xaafiidhaan sanyii dhiyeessa jirraa xaa'oo isaas ol faana kan itti deemaa jirru. Bakka hanqate jedhamee odeeffannoo argamu fi hanqate jedhamee koreen keenya jiru kennuu irrattis immoo adda addaatti mobilaayizeshinii adda addaa uumnate kan deemaa jirru waan ta'eef isaan iyyuu hojii guddaa hojjetanii jiru. Mindaa fi irratti hojjetaan hooggansa jiru murteessee sanaanis sanyii bitee dhiyeessuudhaaf hojjechaa jira. Tokko isa kana kaan sangaadhaan san ta'e sana immoo asiis baajatas ramannee bifa adda addaatis deeggarree tiraaktaroonni godinoota biroorrees mobilaayiz akka ta'u goonee ammallee garasitti mobilaayiz gochaa jirra dhaqanii kaffaltii gochuu deemaa jira qonnaan bulaan kaffalachuu hin danda'anii kaffalachuu hin dandeenye karaa ammasiin jedhu kanaan deeggarsaan godhaa jirra qonnaan bulaan immoo wal caalaa waan ta'e warra kaffalachuu danda'us karaa sanaan xiyyeeffannoon hojjetamaa jiru rakkoo kana hambisuudhaaf guddaadha abdii guddaa Boorana biratti kan jiru isaanis yummaa keessaa rakkoo uumamaan kana keessaa bahuudhaaf sanyii kadhaabbachuu qabna sanyii facaafachuu qabna jenna yeroo qabu waan ta'eef nullee isuma xiyyeeffannee hojjechaa jirra deeggarsi hordoffiin addaan hin cinneedha fakkeenyaaf loonuma isaanii
gara Arsii Lixaafaatti baqatanii dhufan bona jiru amma feenee deebisaa jirra. Horii guddaadha baasnee deebisnu konkolaataadhaaf feenee galchaa jirra waan ta'eef uummataan biraan gahuudhaafi qabannee rakkoo galaatti rakkoo naannoo sanii hiikuudhaaf. Gama Gujiitiin rakkoo jira jedhamee ka'eefis yoo addatti deebii kennan itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Bariisoon akkas jedhu. Borodolaa duwwaa miti aanonni achi keessa jiru bonas bal'inaan deeggaraa turre bakka jal'iseen jirutti bishaan fayyadamneet midhaan facaasaa turre anaa shakkisoo fudhachuu dandeenya, agaawaa fudhachuu dandeenya, girjaa fudhachuu dandeenya akkasumas immoo kanama adoolaa waayyuu fudhachuu dandeenya. Hojii sabbaa boruu mataa isaa dabalatee hojiin hojjetamaa ture jira akka biiroo keenyatti xiyyeeffannee hojjenneerra. Anammaa kanas immoo akkuma jedhame bakkee rakkoo nageenyaa jiru jira garuu immoo hojii amma hojjechaa jirru harka keenya keessa yoo ammayyuu kan jiru jira kan qopheessaa jirru isaan biras akkasumas Harargee biras jira Geelamanis hongee waan jiruuf Shawaabaa kana keessatti aanaa muraasa keessatti waan mul'atuuf baay'ee hojii beekumtiidhaan hojjetamaa jiruu fi hoogganamaa jiru akka ta'e hubachuun gaarii ta'a. Obbo Bariisoon bishaan bokkaa ammaa naannolee hongee kanatti roobaa jirurraa argamus qonnuma kana deeggaruudhaa fi cimmifamaa jiraachuus dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.